jiru shiran wal mara ya kul fasare jirenya bara zinare ani bagabu manajare jiru jirenya tarare jiru jirenya tarare o sakali numa wal kide wal sakali karafi samde wal walade Kifne ofi forma kalle ho Nuti bayate bayingada idaf sakalana kafarda garin injiru shiran wal mara yakul fasare jirenya bara zinare ani bagabu manajare jiruf jirenya tarare o nukame uyana dini fanuti dame karuba ijanuti jame karuba ijanuti jame o Chupa fleha gaifa kam se garaf nuti chupa kam se garaf nuti chupa direnya yero flane kofa dagane buton nurafa chupa fleha gaifa kam se garaf nuti chupa kam se garaf nuti chupa jirenya yero lalle kofa dagane buton nurafa nuti bay ate bayengada idaf sakalana kafarda garin injiru shiran wal maka yakul fasare jirenya bara bunuti kanko jirenyi akabuti akabokokte takaduti o sakale numa wal hide wal sakale garafitamne wal walale Kifne ofi forma kalle ho Ashama arkafune jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyyaaf gaarreen dachee kutee simbira haaga isiniin jedha ummata qashtii ummata qaalii duwwaa isiniin jedha obboleeyyan teenya marti keessanuu firii ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti hidhamtee jirtu firii obboleeyyan teenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhamtee jirtu firii abbaa keenya mana hidhaa keessatti hidhamee jiru sagalee ta'uuf barbaachisa kanaafuu jechuudha obboleeyyan teenya warreen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirani warreen jawwaala farkaa qabdani jawwaala kaameraa farkaa qabdani akka sagalee nuu taatanii jedhanii kaleessa guyyaa kaleessa irraa kan kaase ummanni kunoo uffata feestaalii gurraacha uffachuudhaatinis baay'ee tokko ummanni baay'ee sagalee ta'ee fi baay'ee tokko gammadanii isiniin jedha warreen jawwaala kaameraa farkaa qabdani intuffatina sagaleen kiyya nagaamtu jettanii intuffatina sagaleen ta'a jedhanii imaanaa dabarfatanii anis immoo akka nama tokkotti jechuudha yaada quuqama saba kiyyaa quuqama lammii tiyyaa quuqama lammii Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiraniif akka nama tokkotti anis nama yaada dabarfachuu qaba jedhee anis guyyaa har'aa gadda obboleeyyan kiyya mana Saudi Arabiyaa keessa jiranii
gadda obboleettii kiyya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtu gadda isaanii agarsiisuuf anis akkuma nama tokko jechuudha. Waan lammiin keenya uffate nuti guyyaa tokkoof miidiyaa irratti uffachuuf dadhabnaa isaanuu amata meeqa jechuudha uffata feestaalii gurraacha mana hidhaa keessa uffatanii ittiin bulaa turanii kobosii gogaa bishaan malee dhugaatii tokko malee jechuudha. Lammiin Itoophiyaa jechuudha mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti saqaayyaamee jira. Ilmi namaa osoo fayyaa qabu osoo dalagachuu danda'u biyya isaarraa ba'ee hiyyummaa injifachuuf jiruu injifachuuf jiruu dabarfachuuf jedhee biyya namaa kana keessatti dhufee dararame badii tokko malee sababii lammii Itoophiyummaa fi sababa kanarraan kan kaase lammiin kiyya biyya Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jira. Anaa nyaatu yaa saba koo, anaa nyaatu yaa lammii koo, yaa saba koo nan nyaadhaatti nyaatamte kaa, yaa lammii koo yaa saba koo yaa saba bal'aa, yaa lammii Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa keessatti rakkataa jirtani. Rabbi isinii haa dirmatu yaa qomoo koo. Mootummaattis iyyanii mootummaarraa tokko furmaata dhabani. Lammii xiyyaa mootummaan addunyaa illee akkasinii dhageesse akkuma haaluma jirutti sagalee masinii ta'anii akka miidiyaan isinii argituuf sagalee isinii taana malee silaas waa isinii gochuu hin dandeenyu. Silaa kan waa isinii gochuu danda'u mootummaa sabiyya bulchaa jiruuf mootummaa sabiyya bulchaa jiru kana waa hunduu kan murteessuu danda'u isa ture. Yaa lammii koo nan nyaadhaatti nyaatamte. Ijoolleen kun irra mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti kan feestaaliyaan qabaramaa jirani, kan uffata feestaalii uffatanii bulani, kan kobosii gogaa nyaatanii bulan kun jechuudha. Ijoolleen kun kan boor biyya bulchuu dandeessu, kan boor biyya bulchuu dandeessu. Yaa Abiyyi Ahmad, yaa Abiyyi Ahmad, miidiyaan tokko si biran darbitu miidiyaanuma argita, waa hundaanuma argita garuu jechuudha. Quuqama lammii Itoophiyaa kana maaliif sitti dhaga'amuu dide? Ati namarraan uumamne yaa mootummaa Abiyyi, yaa Shimallis Abdiisaa, yaa Angaasaa Ibraahim, yaa Taayyee Danda'aa. Sin ilmoon qabdanii barrani kan natti dhaga'ame. Sin ilmoo qabdu moo hin qabdan? Ilmoo osoo qabaattanii ilmoo namaa mana hidhaa kana keessatti akkatti calliftanii ilaaltu sintoo biyya bulchaa jira. Mootummaa Saudii lammii keenya irraa dachaafadhu jedhee sitti eeyyama baase. Ati garuu guyyaa irraatiin nama 1,000 nama 2,000 akkas gashite irraatti dhiista. Lammiin keenya mana hidhaa keessatti du'aa jira. Firii ijoollee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti argamaa jirtu. Firii ijoollee Saudi Arabiyaa, firii lammii Itoophiyaa mana hidhaa Saudi keessatti argamaa jirtu. Ijoo maal gooname abbootiin amantaas kadhatanii dadhabani namticha mataa qulfiin illee yoo banamuu dide qulfiin hin cita. Qulfiin magaazina fidanitti kutu. Namticha waa nageenye namticha jechuudha. Namticha waa itti mani nageenye. Namtichi kun ummata lafarraa xaragee fite. Silaayuu eenyu bushuuf ta'a silaayuu. Sababa isaatiin kan kaase jechuudha. Lammiin ijoolleen Saudi Arabiyaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jirti ijoolleen Itoophiyaa jechuudha. Sababa laga Abbaayif jedhee maali ijoollee isaa gashatee lammii isaa kana gashatee saba isaa kana gashatee bishaan sanan gaddafatu. Sababa kana kan kaase lammii keenya obboleeyyan teenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti fixaa jira. Lammii koo maal sinii goonare, yaa qomoo koo maal sinii goonare. Imbaasiin achi jirtullee imbaasii sanyii Abiyyi Ahmad isheen achi keessa jirtullee sanyii Taayyee Danda'aati, sanyii Shimallis Abdiisaati. Yaa lammii koo yaa qomoo koo Rabbi siniif haa dirmatu. Nan nyaadhaatti nyaatamtani, anaa nyaatu kaa yaa qomoo koo. Warri keessaniif maatiin keessaniif haati keessan abbaan keessan guyyaa mootummaan hiriira ba'aa jedhani mootummaaf hiriira ba'u gaafa lammiin isaanii gaafa ilmoon isaanii mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiran kuni maaliif gadi ba'anii sagaleen taaniif lammii isaaniif an kan na dhibee kana jarana lammiin kun maaliif sagaleen taaniif gadi ba'ee ijoollee hidhaa mana Saudi Arabiyaa keessa jirtuuf lammiin kun bar namarraa dhumame. Ijoolleen mana hidhaa keessatti rakkataa jirtu kun jechuudha. Akka nama tokkotti nama gurra qabu namarraa dhumamani. Sababa Itoophiyummaa ta'aniif, sababa lammii Itoophiyaa ta'aniif, sababa kanaaf mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiru miti lammiin kun.
lammiin Itoophiyaa kun maal balleessi zarana bakka hundaattuu hin jibbama bakka hundaattuu hin xireeffama mee maal balleessi lammiin Itoophiyaa kun mee lammiin Itoophiyaa kun dalagachuu malee maal balleesse ijoolleen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkataa jirtu kun jechuudha dalagachuu biyyaa baate of jijjiiruu biyyaa baate jireenya gadadoo keessaa ba'uuf jettee biyya namaatti dhimaltee dhuftee biyya namaa jalaatti kunoo hojii gaasa kamiifti osoo hoolaa jala dalagduu otoo hoolaa jalaa qabanii osoo masiraa dalagduu masiraa jalaa qabanii fuudhanii mana hidhaatti xallafanii shiboo duubatti sakaalanii fuudhanii mana hidhaa keessa buusan kun mee maali silaa osoo isaanuu jedhan baru mootummaa keessantu sin jibbee jedhanii gaafaatti itti ka'anii jechuudha dhaychan taaneetiin dha'u rukuttaan taaneetiin dha'u yoo achitti ka'an immoo yaa kilbayya haywaan jedhuun arrabsuun ijoollee keenyaatiin jechuudha ijoolleen keenya bar biyyarraa baate jireenya hinjifachuuf jiruu gadadoo hinjifachuuf jettee biyyarraa baate malee hatu biyyarraa hin baane kana hundaammoo kan kana godhe abiyyiidha ijoolleen keenya yoo dogongora biyyarraa baate biyya namaa keessatti sassaabeen gashatu abidda inni haqee Sudaanii abidda inni haqee bobeesse biyya maqeessa maqaan ishee na jalaa badayyu Sudaanii sana walitti qaqee walitti qabsiifte sababa kanaatiin kan kaase lammiin keenya mana hidhaa keessatti dhumamaa jira sababa isaatiin kan kaase jechuudha ijoolleen kun namaan balleessine hinanne akka nama tokko dalagachuuf kaan jechuudha hirrina maatii qabaachuuf kaan hirrina maatii yookaan kan haadhaaf abbaan qabne of fooyyessuuf of jijjiiru biyyaa ba'e kaan inni abbaa qabuutoo jireenya abbaa irratti of hin jijjiira jedhee kan mana barumsaa isaa xumuree kan waan ittiin baratu dhabee biyya namaa keessatti dhufe har'a galaan isaanii galaa feestaalii taate yaa lammii teenya yaa lammii Itoophiyaa kan taatan marti keessanu mee feestaalii kana uffadhaati maal akkasin godhu mee ilaalame maal akkasin godhu mee ilaalaa isiniin jedhe feestaalii kana uffadhaati meela maal akkasin godhu ilmi namaa bar kanaan qabarama ilmi namaa uffannaan isaa kana jarana nuti kan beeynu jechuudha feestaaliin qoshaashaatti gatama malee kosiitti gatama malee kan beeynu ilmi namaa ittiin qabaramaa hin beeynu ilmi namaa uffata kafana gorotee yookaan baxxaaniyaa goroteen uffatu ilmi namaa Saudi Arabiyaa biyya musliimaa biyya makkaa lammii keenya gaggala lammii keenya achitti biyya makkaa too makkaan achi jiru biyya rasuulaati too jedhaniiti lammii keenya achitti gaggalaafate mootummaan Saudi Arabiyaa xaayyeef eega kana ta'e eega aarii mootummaa Itoophiyaa sana wajjiin walitti qabuuf jedhee sababa kanaatiin kan kaase lammii keenya fixuu qaba maal inni namarraa numamne maa inni namarraa dhalanne maaluma jedhee salaatame rabbii jedhaati yeroo akkatti ilmaan namaa kanatti fuudhee jechuudha mana hammaamaa keessatti hidhee bishaan hammaamaa dhobaase kobosii gogaa yeroo kennu inni ofii isaatii kobosii gogaa nyaatee jiraata ilmi namaa akkamittiin bishaan malee kobosii gogaa nyaata yaa jarana kottaa mee gaaffii sin gaafadha silaanii peejiin kiyya xiqqoodha peejii kiyya namni ilaaluu sin jiru garuu jechuudha imaanaa obboleeyyan kiyyaa fi imaanaa obboleettii kiyya imaanaa abbaa keenya mana hidhaa keessa jiruuf imaanaa isaanii irraa dabarfachuun malee ani warri peejii gurguddaa qabdanii hamma ijoolleen kun furmaata argattutti akka biraa hin hafneessiniin jedha obboleeyyan teenya baay'ee namatti dhagahama waa'ee ijoollee bana Saudi Arabiyaa keessa jiran jechuudha hoggaa 3 qulqulluu mana hidhaa keessatti dararama ilmi namaa kafanni irraa dhumatte uffanni irraa dhumatte waan martinuu irraa dhumatte alana dubbiin feestaalitti deebite feestaaliin sunuu hin jiru mana hidhaa jedhan amma ijoollee feestaaliin sunuu hin jiru jedhan feestaaliin sunuu dhabame amma feestaaliin sunuu qaalii ta'e jedhan amma yeroo qorraati mee maal jettume yeroon kun yeroo qorraati qorrillee dhufe amma jechuudha amma qorrillee dhufe ilmi namaa jechuudha qorra kana keessa akkamittiin ciisame marri maanii nyaateen qabu garaatii waan nyaateen qabu garaatii waan dhugeen qabu ilmi namaa akkamittiin qorra kana keessa ciisa simmintoo kanarra jara namee simmintoo kanarra deemuu dandeessu miilla qullaa yeroo qorri dhufe hin danda'amu achi yoo danda'ame iyyuu inni kan aga taate deeme baxxaanii haasaa keessa galee miilla isaa ifata ijoolleen keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa waa hedduu dandeesse amma obsi daangaa darbee kaan dhiiga haqqisa kaan jechuudha sababa bishaaniitiin onneen gubattee kaan du'aa jira
kan iqannaa dhabe, kan nyaata dhabe, kan daa'imni duudaan mana hidhaa keessatti bara dubartiin ulfaa mana hidhaa keessatti deessu jechuudha bara Abiyyiin biyya bulchu. Inni kan biyya bulchaa jiru isa. Ummanni kun yoo dogongoro dhumes yoo rakkoo dhumes inni saba isaati miti. Lammii keenyarraa fudhadhu jedhee gizee meeqa beeksisatti baase mootummaan Saudi Arabiyaa. Inni nama lammii isaa gashachuu hin dandeenye biyya maal bushaanne ilmaan namaatti qumaaraa taphachuuf Tigraay wajjin qumaaraa taphachuu malee biyya maal busha. Yaa ummata bal'aa yaa saba bal'aa yaa abbootii gurguddaa yaa abbootii amantaa ummata kana sassaabaa gashadhaa hawaasarraa haga feetellee kadhadhaati ummata mana hidhaa jiru kana sassaabaa gashadhaa. Inni yoo kanaan achii gadi ba'e hawaasni bal'aa gadi ba'aa gashadhaa ummata keessan jedhee karoora tokkoon baasu yookaan haqeen mallatteessee ijoollee kiyya fudhachuu barbaada lammii kiyya fudhachuu barbaada jedhee beeksisa baasee abbootii amantaa warra beekamutti in dabarsu. Inni ana fi kiyya waraana keessa jira ana fi kiyya seenaa gizee daa'imummaa kiyya dhaladhe isa taphataa jira ani naaf hin danda'amu ummanni bal'aa hawaasni bal'aa waan qabdan walitti buusaati saba keessan kana gashaa hin jedhuunni maaliif kana hin jedhu garuu inni maaliif callisee laala inni Abiyyi Ahmad miidiyaan tokkitti sabran darbitu miidiyaan walaala Adaanech Abeebee miidiyaan ni ilaaltu Taayyee Danda'aa ni ilaala marti isaanii ni ilaalu ummanni bilisiginnaallee ni ilaalaa jiru garuu kan sanitti fakkaatu ijoollee Oromoo qofa miti kan hidhame kutaa hundatu hidhame Tigreen jirti Walaagtaan jirti Amaarri jira kan hidhamee jiru achi keessa jechuudha. Garuu moosin Oromoo jira jettanii Oromoo bichaa miti kan du'aa jiru kutaa hundatu hidhame kutaa hundatu du'aa jira garuu jechuudha. Engaddaama namni wayi mana hidhaa keessatti mana hidhaa Shumeessii keessatti du'e suni gaafa inni jiraasaatti jechuudha. Nyaata hawwuu osoo bishaan dhugaatii hawwuu osoo waan ho'aa dhawwuu osoo shaayii dhugaatii osoo hawwuu osoo keessisaa nyaata feetu osoo bishaan gahaa feetu onneensaa osoo gubattu afurri keessaa baate achi boodamoo deebisanii feestaaliyaa yeroo qabaramu maal sinitti fakkaata jarana maal sinitti fakkaata feestaaliyaa ilmi namaa yeroo qabaramu hagamtu sinitti dhaga'ama meetoo sinitti hagam sinitti dhaga'ama barakkasiifaa keessa jirra beektanii waan Abiyyi Ahmad nu godhe seenaa jalaan baatu seenaan siyaa gaafattu ati ilma seenaa jalaan baaneeti ilma nugusa torbaffaa nuun jettee angootti nu baate nu galaafatte Abiyyi Ahmad waan ati nun goone jira waan ati lammii keenya biyya Saudi Arabiyaatti goote seenaan siyaa gaafattu bar jarri kun namarraa dhumamanii ilmoo namaati bar nama haadhaaf abbaa qabu nama yookaan haati isaaniif abbaan isaanii ijoollummaatti irraa miidhaman faatu jira achi keessa maaliif ati biyya bulchaa jirta biyya kee saba kee lammii kee maa sassaabdeen gashattu yoo humna keetiin olte yoo sitti baay'ate ummata irraa hawaasa irraa guurte ijoollee kana maaliif hin galchitooti ijoolleen kun bor kan siin olii ta'uu dandeessi bar hayyuu siitiin oliiti beekte ijoolleen mana hidhaa jala jirtu sun bar akkasumatti waa'ee biyyaa ba'ee sitti hin fakkaatin nama digirii qabuutu biyyaa ba'ee bar nama barumsa meeqatu mureetu biyyaa ba'ee jireenya injifachuuf biyyaa ba'ee bar nama siin oliiti bar sammuutiin ijoolleen mana hidhaa sana keessa jirtu hinanne dalagachuuf balaa ati gadi buufteef rabbi boo balaa sittaa buusu ati ilmoon qabdu shimalli dabdiisaa ilmoon qabu Taayyee Danda'aa ilmoon qabu zinnaash siin allee yaa Abiyyi ijoollee kee Faransaayee kaa'atte silaa ati ilma dhalchine maalitti beekta hiikkaa ilmoo dhiiraa rakkattu ilmoo dhiiraa jechuudha har'a jiisimiin ishee dhalootee irraa dhumate ijoolleen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jirtu qaamni isaanii dhalooteen irraa qunca'ee qaama isa dhumaatti ba'aa jirti dhiqannaa dhabuu taatiin qamaa coftee jechuudha ilmoon namaa dhugaatii dhabdee bishaan dhugaatii qulqulluu dhabdee bishaan hammaamaa dhugdee tuffii ati ijoollee Saudiif qabdu ijoolleen Saudii jechuudha biyya jaarte malee biyya hin diigne amantaa bira dhaabbachuudhaanis tokkoffaadha ijoolleen Saudii jechuudha abbootiin haati ijoollee Saudii warreen ijoollee Saudii keessaa qabdan
ilmoo dubaraas haa taatu dhiiras haa taatu ijoolleen mana hidhaa jirtu kun jechuudha. Mana citaa sinirraan qayyeerree sangaa qeentee qabdan cimdii sinittiin goonee kan dhiiraas kan dubaraas walumaa galatti. Nama kontiraata galee biddeen mana namaa toshu dubartii nama haadha isaa keessa mana kontiraataa keessa hin baafne jira ijoolleen Saudi Arabiyaa. Dubartiis ta'e dhiiras ta'e namni lafatti hin binne jira. Ijoolleen Saudi Arabiyaa kun jechuun nama horra isaaniif waan goone har'a garuu gaafa isaan mana hidhaa jiran callistanii ilaalaa jirtu. Osoo mootummaa taate fiigdanii hiriira baatuufi ijoollee keenya nuu galchi jettanii maaliif hiriira hin baane? Kan na dhibe kan katee soqolattee fiigdu kan naxalaa gateettii irra buufattee fiigdu ayyooleen gurguddoo yeroo ispoortii sin buusuuf sin baasuyyuu gadi fiigaa jirtu dirree gubbaatti ispoortii buutu. Abbaan ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtan abbootiin yeroo surree ol dachaafattanii gaabii gateettii kanarra maashaallah sirra buufattanii deemtanii eegtanii hiriira baatanii fi ijoollee Saudi Arabiyaaf maaf hiriira hin baane? Isaan nama miti? Isaan namarraa hin uumamne? Har'a garuu guyyaa rakkoo keessa jiran jechuudha. Guyyaa rakkoo keessa jiran isaan nama miti. Gaafa isaanii ji'arraati waan argatan waan dalagatan ishuma re'ee jala fiiganiif ishuma maziraa jala fiiganiif ummaatiyyaa abbaatiyya jedhanii guyyaa ayyaana uffata sinitti qayyaran kan mana sinitti jijjiirani kan mana citaa keessaa sin baasani kan mana qorqorro sinitti dhaabde ijoollee Saudi Arabiyaa warreen ijoollee Saudi Arabiyaa keessaa qabdan dubaras dhiiras walumaa galatti jechuudha. Nama meeqatu maatii isaa jijjiiruuf biyyarraa ba'e. Har'a garuu carraan isaanii bishaan hammaamaa dhuguu taate. Har'a garuu carraan isaanii simmintoorra ciisuu taate. Har'a garuu reeffi isaanii feestaaliyaan qabaramuu taate. Uffata taalgaa meetira tokko dhabame kanaan qabaramuu taate. Yeroo akkasiifaa keessa jira. Har'a carraan isaanii kana ta'e garuu ijoollee keenya mana Saudi Arabiyaa jiru. Kanaafuu jechuudha abbootiin amantaa haa ta'u amantaa waliin qoodiin jechuudha. Uummanni saba bal'aa mootummaa kana akka gootanii inni silaa dulloota amaaraa jala fiiguu malee warra soddootii jala fiiguu malee isaan garagalee ilaalaanis miti. Akkuma ta'ettillee warra hafanillee lubbuu isaanii haa balaaleffannu. Akka achi keessa nu yaa'anii firii ijoollee Saudi Arabiyaa siniin jedha asumarratti hin xumuraa turtii gaarii siniin jedha warra isinitti tole sheerii godhaa siniin jedha akka yaada kiyyaatti xumuradheen jira. Yaa saba koo obsa siniif haa kennu yaa qomoo koo yaa lammii koo nan nyaadhaatti nyaatamtanii anaa nyaatu kaa jedhe ka haceenuyyuu. Kanaafuu ijoollee keenya warreen jawwaala kaameraa qabdan ammallee miidiyaa irratti dadhabsiisaa miidiyaa irratti beeksisaa akkas bar jarana mootummaan kun jechuudha. Mootummaa biyya kamijjinu walii galteen qabu. Amma jedhee biyya Turkiitti naan marmaaruu jammareen waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa dhiisee biyya Turkiitti naanna'uu jammare. Bar wayyaanee hojii booda qumaaraa taphatta bara. Lubbuu ilmaa namaati barannatti itti taphataa jirtu kun. Raayyaa ittisa waraanaa raayyaa ittisa biyyaa jettee ijoollee sabiyyii ijoollee waa nyaattee hin qufne waraanatti gadi haleelta. Ata fiikeetti bayiitti haleeli ijoolleen ficcisiisiini. Baraati biyya bulchitu. Yaa biyyi waan ati nungoone jira ati jechuun nama Lammaa Magarsaa gane nama Xayyibaa gane nama Jawaar Mahammad gane ati jechuun si jechuun nama Jawaar Mahammad badii tokko malee waa tokko badii tokkitti malee jechuudha. Jawaar Mahammad mana hidhaa keessatti rakkisaa jiru si jechuun maal godha seenaa jalaan baatu aangoo kana irratti hin naftu aangoo kana wajjiniin boollatti hin galtu gaafa aangoon sirraa buutee sabbaa kee dhaqxa. Kanaafuu ummanni bal'aa hawaasni bal'aa lammii keenya mana hidhaa keessatti rakkataa jiran kana dachaasaa galchadhaa hawaasarraa waa kakkaradhaati isiniin jedhaa. Ammarra caalaatti ijoollee kana wajjiniin kan dadhabsiisaa jiru ammaatti haa galatoomanii ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa rabbi umurii isaanii rabbi nuuf haa dheeressu. Dhugaa rabbi umurii isaanii nuuf haa dheeressu. Ijoollee kana wajjiniin bo'u yeroo rakkina isaanis yeroo bal'ina isaanis ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa jechuudha. Rabbi umurii isaanii nuuf haa dheeressu. Waggaa 1000 nuuf haa jiraatu. Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa baay'ee tokko rakkatan ijoollee kanaaf waan godhan dhabanii rakkatanii. Namtichi kun hin dhaga'u. Namtichi kun itti siqanii marii namarraan hirmaatu.
gaaffii namni gaafate namaan deebisu. Kanaafuu jechuudha obboleeyyan teenya ammallee sagalee itti fufaasiniin jedha turtii gaarii. Maranatha, kan koso gafingo galuma bariko amari gadaluma gungoma. Iruko nanole diniko namayu gajera na bokonko iyako nagai Yesus ko.